السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتوني أبدو موبايل أب جل جرتان عندي كيسانو كم نجيا فيا راسني جتشا. أرى برمس واحد فيسبوك أرتيه تشولا. واحد فيسبوك ني أبديت نقولتني 2020 كنا كيسا بركم الله أفديدا كنا كيسا بنتوتا أبديت هاريا تاي. واحد دو كيسا سينا كرسيسا. والدورا دوبان واحد دورا وانتونين أبديت تامي إسنيف إسن يوكين أرجو هندان ده يوكين إسن أرجين جتشولا وانتوتا ببريد أواجرو ليرا إيجا توري واحد دورا وانتين نافده. سني إسنا كرسيسا والدورا دوباني haga dhumaatitti na hordofaa video kanammoo like godhuu hin dagatina isinuma isinin kafalchiisu like bakka jettu san tuquudhaan comment jalatti ammoo waan isinin galin barreessu yoomiyyuu hin dagatina an comment keessan hedduu barumsa guddaa kenna yeroo hundaa'u comment keessan hin dubbisaa jechuudha garuu jalqaba irratti wanni isiniif dhaamu maalinni Facebook keessan beta godhachuu qabdan jalqaba irratti maaliifi wantoota garii isinii fiduu dhabuun mala jechuudha beta jechuun baatii 8 dura barsiisee jira waa'ee kana irratti version guutuu fayyadamuu yookiin ammoo qabiyyee Facebook ni qabu fakkeenyaaf ammatti update ta'ee waan Facebook ni haaraa gadhiisu osoo nu jalan dabarre dafee akka nuu fidu wantoonni kaambaanii Facebook gadhiisu akka dafee nuu fidu jechuudha beta godhuu ni beektan jedheeti yaada video kiya kayeron amadura barsiise waa'ee beta Facebook irratti beta godhachuuf mee haga tokko gabaabaa isin agarsiisa Play Store keessan irra seentanii warroonni beta fayyadamutti hin jirredha Facebook muduran keessaa qabdan odoo hin hayne jechuudha gubbaa kanarratti Facebook beta itni katabdan fakkeenyaaf Facebook eega haala kanaan Facebook katabdan booda fuula duratti mallattoo tana jechuudha mallattoo korboo tanatti gootanii san booda beta jettanii katabdanii ammallee mallattoo korboo fuula duratti gootaniiti haala kanaan akka nama haaraa gabbuufachuu deemuutti Facebook beta jettaniiti search gootan jechuudha amma Facebook ni isin keessaa qabdan isiniif dhufaame Facebook irratti gattuutanii jechuudha anama beta isin garsiisuuf himi warroonni akkamitti beta godhana asuma yookiin yoo kaduraan isa hin argin jechuudha amma kiyya kun akkuma agartan kana Facebook beta jedhee fuula duraan naa fide jechuudha keessan amma yeroo akkana gootan maal isinii fida update isinii fida jala kanatti ammoo join yookiin ammoo I am in ka jedhu isinii fida ol ooftanii hogguu jettan jala kanarratti dhumarratti isinii fida jechuudha yookiin dhumarratti yookiin ammoo bakka kanatti akkaataa silkiidhaatiin wal dhaba akkaataa telefoonaatiin wal dhaba jala kanatti amma kiyya leave fi learn more ka jedhu naa fide jechuudha you are beta tester jedha amma kiyya fakkeenyaa fi beta siif ta'ee jiraadha amma kiyya beta ta'ee jira jechuudha keessan ammoo bakka kanatti maal isinii fida beta yookiin ammoo IAM yookiin ammoo join ka jedhu isinii fida jechuudha achirra gattuutaniiti galmooytanii jechuudha ifaami isiniif bakka amma kiyya you are beta tester ka jedhu kanarratti bakka kanarra gattuutanii keessan IAM yookiin join isinii fida achirra gattuutaniiti isin galmeessaa yeroo muraasa booda isiniif ta'a gubbaa kanaan ammoo update isin gaafata update ka jedhu tuutanii akkasi gara beetta jijjiiratan jechuudha tana keessa isinii bahe malee kanaa miti jechuudha barumsa kiyya tole ayyee wantoonni jalqaba irratti Facebook ni nuu fide maalinni bara 2020 keessa jechuudha fakkeenyaaf duraan friendii Facebookaa fakkeenyaaf namni tokko Facebook ni keessan akkuma namni hundinuu beeku Facebook ni nam tokko 5,000 ol qabatu hin danda'u jechuudha kama 5,000 ta'ee jiru namoonni adda addaa friendii nuuf ergan kama nuti ufuraa cufnee jiru jechuudha duraan waa sadii qaba Facebook ni fakkeenyaaf friendii of friendii fi public qaba jechuudha yoo friendii of friendii irra kenne namni friendii kenna fakkeenyaaf namaan add friendii deebiseef sanii wal qunnamtii qabu kamiyyuu add friendii na gaafachuu danda'a jechuudha isiniif ifa jedheeti yaada kanumaan akka add friendii namni nan gaafanne ufuraa cufee jiru namni am friendii kiyyaa namni friendii kiyyaan friendii dha jechuudha namni maamila kiyyaan maamila anas friendii natti ergaa jecha namoonni hedduun friendii isin erga ammoo isin nama deebisuu hin dandeettani kuma shawwan guutameef kuma shanii olitti follow malee friendii deebisuu hin danda'amu jechuudha akka namni hundinuu isin hundinuu beektan isa san amma fakkeenyaaf maal fide bara 2000 fi kana durallee namoota garii fiduuf inni mala warra beektaa fayyadaman jechuudha amma ammoo 2020 kana keessa nama hedduudhaaf gadhiifamee jira jechuudha inni kun maalinni gonkuma namni tokkolleen akka friendii isinitti erguu hin dandeenye follow malee jechuudha achirraa add friendii tajettu gonkuma hin jiraattu jechuudha isii tana argachuudhaa fi sarara gubbaa gara harka mirgaatiin jirtu tana irratti ni tuunaa eega isii kana irratti tuunne seetingiin Facebook allee kun akkuma agartan kana haala kanatti jijjiiramee jira jechuudha duraan akkanaa miti jechuudha eega inni haala kanaan nu dhufee xiqqasha ol harkifnaa seetingiin privacy jala kana jira isii tana irratti ni tuunaa setting in privacy irratti eegatuine amma setting tajettu arganna setting tanarratti ni tuina eega setting irratti tuine amma xiqqasha ol harkifna jechuudha eegin haala kanaan nu dhufe privacy setting tajettu jira jechuudha amma
privacy setting isii kanarratti ni tuyna. Eega privacy irratti tuyne haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Amma eega inni haala kanaan nu dhufe as keessa barbaanna jechuudha. As keessa ni barbaanna. Kuno who can send you friend ka jedhu kanarratti isii kanarratti tuyna jechuudha. Jala kanarraa ni argitan jeeti yaada who can send your friend ka jedhu kanarratti ni tuyna. Eega asirratti tuyne kuno haala kanaan nu dhufa jechuudha. No one ka jedhu no ka jedhu nuuf fide jechuudha. Isii tana duraan hin jiru. Friend of friend kiyyaa kun akkuma agartan kana friend of friend irra jira jechuudha. Isin himeetiin jira kompiitara irratti isin fiduu danda'a. Mobile irratti hin baana. Mobile irratti warroonni beektaa fayyadamtan 19 keessa gad isinii dhiifamuu danda'a. 18 keessa gad dhiifamuu danda'a. Namoota hedduudhaaf ammoo amma 20 keessa gad dhiifame jechuudha. Kan jalaa kanarra yoo gootan gonkuma eega friendiin keessan 5,000 gahee booda gonkuma abbaan fedhe isin argachuu friend isinitti erguu hin danda'u jechuudha. Maaliif friend isinitti ergee isin deebisuu hin dandeettan 5,000 waan ta'eef friend isinitti ergee isin rabbashuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu maal ta'a follow qofatu achirra ta'a friendiin tajettu achirraa hin baddi jechuudha. Add friend tajettu sun achirraa ni haqamti jechuudha. Kanaafuu yoo friendiin keessan guutamee jiraate maal gootanii asirratti tajalaa tanarra gootanii jechuudha. Amma abbaan fedhe friendii kiyyaallee narratti erguu hin danda'u jechuudha. Inni biraa ammoo kan asumaan isinii dhaamuu barbaadu namoonni hedduun dogongora namoota hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook keessan irratti namoonni hedduun friendiin keessan guutamee jira follownis irra hin jiru. Isa kana jechuudha. Namoonni hedduun bakka kana hedduu dogongortanii Facebook namoota gurguddaa kan namni isa hordofuu barbaadu inni ammoo achirra follow hin jiru friendiin isaa guutamee jira waan ta'eef namni isa hordofuu hin danda'u jechuudha. Maamilli isa hordofuu hin danda'u jechuudha. Isa kana argachuudhaaf Facebook keessan yoo feetan Facebook lamoo qabaattan kabiraatiin seentanii ilaaluu hin dandeettanii akka inni follow qabu follow dirqama yoo friendiin guutames guutamuu baatellee follow qabaachuun dirqama jechuudha. Facebookni nama hedduu follow qabu jechuudha. Facebookni follow qabne akkamitti follow itti godhanna isa jedhuudhaafi bakkuma amma kanatti deebina setting in privacy ka jedhu kanarratti ni tuyna. Setting privacy ka jedhu kanarratti eega tuyne booda ammallee setting itti deebina jechuudha. Setting keessan seenna. Eega setting seenne public ka jedhu barbaanna amma. Public post kuno isa kanarratti tuyna jechuudha. Public post kanarratti tuyneeti wantoota as keessa jiran public post irra keessa wantoota jiran jechuudha. Tokkollee nu as keessa akka dhokachuu qaban hin jiru. Hunda isaatu public goona jechuudha. Ifa isiniif kuno gubbarra public irra kaayetiin jira. Kanallee public irra godheetiin jira. Kana hunda isaatu public irra gootanii jechuudha. Isiin jalaata dhumaatu ammoo komantii keessan fakkeenyaa fi namoota waan fofokkattuu maxxansanii like qofa barbaadan ka komantii arrabaa hin barbaannetu ifirraa cufaa jechuudha siitan. Kuni kasaniiti. Komantii daangaa itti godhu jechuudha. Akkasii jechuudha kunis. Kanaasumaan kun duraan illee ima jira namoonni hedduun ammoo waan kana irraa waan quban qabneef isin agarsiisa jechuudha. Amma wanni biraa ammallee kan isin agarsiisu near boyfriend isii tana jechuudha. Tunis amma fakkeenyaaf maalinni asirratti ni tuyna. Kanallee jechuudha. Facebook keessa yoo haaraa ta'e ni baafata. Near boyfriend isii tanarratti ni tuyna. Eega isii irratti tuyxani booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Inni kun maalinni friendiidhaan keessan iddoo isin sochootan fakkeenyaaf amma namni tokko Itoophiyaa jira. Itoophiyaa irraa gara Saudi Arabiyaa deema. Yeroo inni Itoophiyaa jirullee hin mul'isa. Itoophiyaa jira jedhee inni gara Saudi Arabiyaa seenellee Saudi Arabiyaa seenee ni mul'isa. Guutumatti akka friendiin keessan bakka isin sochootan isin argu jechuudha. Hatta magaalaa takka keessa yoo sochootanillee bakka isin jirtan isin argaa jechuudha friendiin keessan. Nama biraatii miti friendii keessantu isin arga. Keessattuu friendii isinitti dhiheenya jirutu isin argaa jechuudha. Kanaafuu yoo isa kana barbaadan akka gartee akkasii isinii mul'atu yoo barbaadan iddoo turn on kaytu kanarratti ni tuyxanii kunoo haala kanaan jechuudha. Namni isin argaa jechuudha. Bakka isin deemtan hunda isin argaa jechuudha. Yoo ammoo isa kana hin barbaanne fakkeenyaaf amma itti baneetiin jira hin barbaadu ifirraa hin cufaa of kuno haala kanaan not now bakka jedhu kana tuqee ifirraa cufaa jechuudha. Kunis isa kana jechuudha. Inni bira maalinni kunilleen baay'ee tokko isin fayyada jedheetii yaada. Fakkeenyaaf inni kun kan lammaffaa irra jiru kun jechuudha. Video on watch videoodhaan isin laaltan fakkeenyaaf amma Abduu mobile app videoon an gadhiise fakkeenyaaf amma laaltan haa jennu.
Viidiyoon an gadhiise san laaltee yeroo biraa ammoo ati yookiin ammoo online irra jiraachuu dhabda yookiin ammoo friendiin kee hedduu waan ta'eef si jala dabruu danda'a. Ati as keessa yeroo seente namni an duraan laale san cufti isaatu as keessatti naaf dhufa. Viidiyoon biraa kan inni dabalataan hojjete as keessatti naaf dhufa jechuudha. Ifa isiniif as keessatti naaf dhufa jechuudha. Kan inni amma fakkeenyaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii ani laala waan ta'eef liiv isaa kun amma as jalatti naaf fide. Waanuma an viidiyoo biraa laaleef kan inni amma hojjetellee as jalatti naaf fide jechuudha. Kun isa kana jechuudha. Inni biraa malee achumatti isin deebisa. Inni biraa maalinni jala kanarraa Safaricom data ka fakkeenyaaf amma laayinni an fayyadamu sararri an fayyadamu Safaricom jedhama. Ka isin fayyadamtan ammoo akka biyya keessaniitiin jechuudha. Facebook dataadhaan fayyadamtan yoo ta'e asirra gattuudhaan fakkeenyaaf asirra gattuudhaaniiti kunoo gubbaa kanarra go to free jedha. Data fakkeenyaaf akka isinirraa hin nyaanne wantoota Facebook keessaa data nyaatan inni ofii isaatii otomaatika akka isinirraa hidhuudhaa fi warri dataatti fayyadamtan bakka san tuuxanaan amma hidhuun barbaadu akka dafee humna naa godhatu jechuudha. Isin yoo ofirraa hidhuu barbaadan achi tuuxanii ofirraa hiitanii Facebook ni gana akka feetanii free itti fayyadamtan jechuudha. Isinitti isin nyaatu jechuudha. Data hedduu isinitti lakkaa'u jechuudha. Inni kun illee baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Amma sinni bira maalinni setting in the privacy ismatti deebina taree fuutanatti deebina setting in the privacy kan harani tuina eega isarra tuine privacy shortcut isa kanarratti ni tuina eega isarratti tuine akkaataa Facebook keessan itti eeggattan karaa haaraa amma fakkeenyaaf inni kun karaa haaraa jechuudha. Gubbaa kanarra review a few important privacy setting itti gubbaa tanarra jechuudha. Isii kanarratti ni tuitanii eega isii kanarratti tuitanii waa afur isinii fida jechuudha. Kanniin fakkeenyaaf Facebook keessan eenyutu share godhee account Facebook keessanii eenyutu isin booda itti fayyadamuudhaaf mokkoree Facebook ni kee akkamitti eeggamutti jira namni Facebook kee yaale maaltu jira waan jedhu kana isinii fida jechuudha. Amma isa kanarraa fakkeenyaaf kanarraa eegaluudhaaf kan gamanaa ka qulfii qabu kanarratti tuqee isin agarsiisaa jechuudha. How to keep your account isa ka jedhu kanarratti ni tuqaa eega isa irratti tuqee booda jala kanarratti review ka jedhu kanarratti tuqaa kun akkuma agartan kana Facebook kee password isaa akkasuma ammas nama login godhuudhaaf yaale waan akkasii isin jaa review ka jedhu kanarratti ni tuqina kuno yoo feete password jijjiiradhu garuu Facebook kee namni tuqee hin jiru eeggamaadha ka jedhu naaf fide jechuudhaan. Inni biraa ammas maalinni kan itti aanu isa ka gamana kanarratti ni tuqxanii eega asirratti tuqxanii booda kuno fakkeenyaaf akkanatti isinii dhufaa ammas koontiini ka jedhu ka jara kanarratti ni tuqxanii eega asirratti tuqxanii anamma fakkeenyaaf kiyya haala kanaan naa dhufe jechuudha. Maal dhoysee jira maal mul'isee jira ka jedhu bifa kanaan naa fide jechuudha. Oolliimii jedhee fuula duratti naa fide fakkeenyaaf lakkoofsi kiyya dhokatee jira iimeeliin kiyya dhokatee jira yoo dhokatee hin jiraatiin irratti gattuuxanii fakkeenyaaf oolliimii ka jedhu kanarratti tuqxaniiti public irra yoo jiraate oolliimii irra godhatanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha kun fakkeenyaaf haga gadiititti wantoota mul'isee fi kan dhoyse hunda asiin naa fida neekistiidha itti fufa ammas kunoo kanallee ofeetan isin ammoo public yookiin ammoo friend dira kaattan jechuudha. Ammas neekisti gootanii haala kanaan kanallee itti fayyadamtan security Facebook keessaniitiif baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Inni biraa ammallee ka jalaa kana jechuudha. Kunoo asirratti ni tuqxanii eega asirratti tuqxanii ammallee koontiini ka jedhu kan ni tuqxanii namoota friendii isiniif ergan amma kuni siitiin gireef isin garsiisaniin illee wal qabata. Namoota friendii naaf ergan kana naafideeti eenyutu fakkeenyaaf gubbaa kanarra jechuudha. Eenyutu friendii akkasii ergu barbaada amma reef hogguu isin agarsiisu noo ka jedhu irra godhe jechuudha. Laakiin yoo fakkeenyaaf friendii of friendii irra ka jiraatu taate namoonni kunniin nama friendii kiyya waliin friendiitu friendii naa erge jechuudha. Kanumaan ofirraa hidhee jiru friendoonni friendii kiyya naa ergan jechuudha. Yoo noo kanarra gootan namoonni friendii isinii ergan kun tokkolleen isinii erguu hin danda'an jechuudha. Anamma osoo noo sanirra hin kaahin dura kanaaf ergameedha. Asumaanuu warroonni friendii narratti ergitan kunneen isinii deebisuu waan hin dandeenyeef dhiifama guddaan isiniin jedha guutamee waan jiruuf 5,000 ol qabachuu hin danda'u ka Facebookni sanii fi isin jechuu barbaadeeti. Ammallee neekisti gootanii ka itti aanullee kunoo fakkeenyaaf lakkoofsi telefoona kiyyaa akkasuma iimeeliin kiyya dhuunfaa kiyyaa jechuudha nam tokkolleen arguu hin danda'u jechuudha.
kunis kana fakkaataa jiru. Kunis akkaataa itti Facebook keenya akka hin hatamneef eeggannu baay'ee tokko nu gargaara jechuudha. Inni biraa inni jabaan fakkeenyaaf Facebook keenya akka hin hatamneef yoo hatame akkamitti beekna akkamitti ammoo irraadeeffannaa isa jedhuudhaa fi saniin isin agarsiisa. Isa kana namoonni hedduun baay'ee waliin akka rakkatan shakkii tokko illee qabu jechuudha. As keessaan illee argachuu ni dandeessanii garuu an uf duuba deebi'ee karaa biraatiin isin agarsiisa. Setting in the privacy ka jedhu kanatti ni deebita. Setting ka jedhu kana ni tuuxanii eega setting tuuxanii booda security ka jedhu kana tuuxan. Security ka jedhu kana tuuxaniiti kunoo akkuma agartan kana asitti isinii fidaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti namoota Facebook kanatti fayyadamutti jiran argachuudhaa fi iddoo all jettu kanarratti tuuxaniiti kunoo kunniin hundi isaatu warra Facebook kanatti fayyadamu jiru jechuudha. Eenyuun kun anumaa jechuudha. Silkii matiyya fidaa jechuudha. Kunoo Samsung Galaxy S9 C9 kanuma naa fide fi kompiitarumaan itti fayyadamutti jiru naa fide jechuudha. Biyya itti fayyadamutti jiru waliin isinii fidachuudha. Kanaafuu isin yoo shakkitan fakkeenyaaf yookiin silkii teessaniin fakkaanne yookiin ammoo kompiitara isin itti fayyadamutti hin jirre ka fakkaatu yoo ta'e eega achirra gattuuxanii booda jala kana jechuudha. Log out of all ka jedhu kanarratti tuuxaniiti kunoo as akkanatti irratti tuuxaniiti log out gootan jechuudha. Yoo nama san birallee ta'ee jiraate kunoo asirratti ammas log out gootanii guututti haga miseenjeraan bahutti keessaa balleessitanii jechuudha. Amma kunoo silkii ati harkaa qabdu tana qofa amma itti fayyadamutti jiran ka jedhu jala kanatti naaf fide jechuudha. San booda isin eega waan akkasitti hogguu shakkitan ta'e booda eega akkasi log out gootan booda kunoo asuma jala change password ta'etu jira. Change password kanarra gattuuxaniiti hedduun keessan password akkaataatti jijjiiratanii beeytanii asirratti password duraan Facebook keessanii itti naqxaniiti jala kanarratti ammoo password haaraa uummattan itti naqxan kanatti ammoo irra deebiidhaan itti galchitanii achi booda safe change ta'etu tuuxanii jijjiiratanii jechuudha. Namoonni hedduun ni beeytan jedheeti yaada akkaataa password itti jijjiiratan san jechuudha. Inni biras maal inni Facebook keessan eeguudhaaf jechuudha. Akka fakkeenyaaf Facebook keessan yoo namni tuqe isiniif himu jechuudha. Fakkeenyaaf nama akkanatti tuqee bakka akkanatti tuqame yookiin ammoo kompiitara akkanaatiin seename yookiin ammoo moobaayila akkanaatiin seename ka jedhu isiniif himuudhaaf setting in the privacy tanaan seentanii eega setting privacy seentanii booda setting ka jedhu kana tuuxan jechuudha. Security bakkuma reefuu deebisan security in the login ka jedhu kana tuuxaniiti eega isa tuuxanii booda xiqqashoo irra looftanii jala kanarra isa kanarratti tuuxan jechuudha. Asirratti guutuudhaan waa sadiitu isin dhufa waa sadiin kanneenu banaa ta'uu qaba. Inni kun dirqama jechuudha. Isin himuudhaaf isin gargaara. Fakkeenyaaf notification Facebook irratti akka isin seenu namni akkana tuqee jira ka jedhuudhaa fi kan lammaffaa immoo Messenger irratti messaging akka seenu fakkeenyaaf namni akkana Facebook kee seenuudhaaf yaalutti jira yookiin ammoo seenutti jira yookiin password jira ka jedhu isin hima. Kan sadaffaa immoo email irratti jechuudha. Amma kiyya sadeenu banaadha jechuudha. Keessan ammoo cufaa ta'e ni banattanii jechuudha. Inni kun baay'ee tokko murteessaadha. Abbaan fedhe hin seenu jechuudha. Yookiin ammoo yeroo fakkeenyaaf haala kanaan messaging sadeen kanarra isin dhufe daftanii password isaa jijjiirattanii jechuudha. Yoo feetan ammoo email biraallee itti galfachuu dandeettan add another email or mobile number ka jedhu kana gubbaarratti jechuudha. Lakkoofsa keessa yookiin ammoo email biraallee itti jijjiirtanii galfachuu dandeessan. Kun sadiin banaa taanaan gonkumaa yoo namni isin jala hatuudhaaf yaales yookiin ammoo yoo hatellee daddabeeti asirratti message isin ergaa Messenger irratti messaging isin seenaa notification keessatti Facebook irratti isiniif seenaa jalarratti email keessaniin box email keessanitti isiniif ergamaa jechuudha. Inni biraa immoo maal inni fakkeenyaaf namoonni hedduun settingin isaa isinitti jijjiiramutu mala akkaataa itti fakkeenyaaf yoo maqaa jijjiirachuu barbaadan setting ka jedhu kan tuutanii eega setting privacy tuutan jechuudha. Akkuma duraaniiti personal information ka jedhu kanarratti tuutaniiti maqaa jijjiirachuu yoo barbaadan akkasuma email jijjiiruu barbaadan lakkoofsa jijjiiruu barbaadan achi keessa seentanii jechuudha. Ka password jijjiiruullee isin agarsiiseetiin jira jechuudha. Inni kun ammoo city guide ka jedhu kun jechuudha. Asirratti tuuxanii fakkeenyaaf magaalota gurguddoo biyyoota addunyaa garaagaraa fakkeenyaaf amma eega asirratti gattuuxanii booda Afrikaa jedha. Jala kanarra ka jiru Afrikaa magaalota Afrikaa keessa jiran jechuudha. Kun akkuma agartan kanatti bifa kanaan isin fidachuudha. Kun Aljeeriyaa Kaayiroo jedhee haala kanaan Kaaptaawon jedhee bifa kanaan isin fidachuudha.
kunneen magaalota Afrikaa keessa jiranidha. Akkasuma Eesiyaa jedhee ka Eesiyaa illee isinii fida Abu Dhabi, Oman jedhee haala kanaan isinii fida Ankara jedhee bifa kanaan isinii fida jechuudha. Kunneen amma fakkeenyaaf kan biyyoota Eesiyaa keessa jiranidha jechuudha. Seentiraal Ameerikaa jedhee kan Ameerikaati kunneen ammoo kunoo akkuma agartan kanatti jechuudha. Ka itti aanullee ka Awurooppaati kunneen ammoo magaalotuma jechuudha. Waan biraati miti. Magaalota gurguddoo addunyaa jechuudha malee waan biraati miti jechuudha. Kunis kana fakkaata jechuudha. Inni biraa ammoo fakkeenyaaf namoonni hedduun kan akka ni beektan jedheeti yaada. Fakkeenyaaf amma ijoolleen shamarranii fa'aa jechuudha. Warroonni fuula keessan mul'isuun barbaanne warri liif waraabuu barbaadan audiyoo waraabbachuudhaa fi idduma liif kana tuuxanii jechuudha. Kana kaan namni hedduun akka beektan shakkiin qabu. Warra hin beeknee fi liif ka jedhu kanarratti gad tuuxaniiti. Eega liif ka jedhu kanarratti tuuxan booda iddoo sarara tuttuqaa gubbaa kanarratti tuuxan. Asirratti tuuxaniiti liif audiyoo ta'etu jala kana jira jechuudha. Audiyoo kanarratti tuuxaniiti haala sanii liif osoo fuula keessan hin mul'isin waraabbachuu dandeessanii jechuudha. Suni kan liiviiti jechuudha. Inni biraa ammoo fakkeenyaaf wantoota isin poosti gootan yookiin ammoo namni biraa poosti godhellee haala saniin tolfachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf mee fakkeenyaaf eenyu isin haa jedhu fakkeenyaaf amma Jowaar Muhammad haa jennu. Jowaar Muhammad. Jowaar kunuunaa dhufee jira. Jowaar Muhammad. Amma Jowaar Muhammad haala kanaan eeganaa dhufee booda mee fakkeenyaaf mee kiyyaratti sin agarsa fakkeenyaaf mee amma kiyyaa jala seena dhiifama. Kiyya jala seena fakkeenyaaf kiyya jala eega seene booda amma fakkeenyaaf Facebook jala seene eega kiyya jala seene jala kanarra poosteetu tana fuula dura jechuudha. Tun duraan illee hin jirti namoonni hin beekne akka bartanii fi poosteetu fuula dura mallattoo seetingii takkatu jira. Isii tanarratti ni tuuxan. Eega isii irratti tuuxanii booda poosti keessan fakkeenyaaf kan amata 4-5 duraa kan amata 4-5 duraa san jechuudha. Gootuu ka jedhu ka dura tudee ka jedhu kanarratti tuuxaniiti haala kanaan isinii dhufa. Eega bakka tudee san tuuxan booda har'a ka jiru fakkeenyaaf Sandee Maarchi 15 irra jiraami. Amma Maarchi 15 bara 2020 kanarraa jechuudha. Maal gootanii akkanatti as harkiftan fakkeenyaaf gamanatti as harkiftanii amma kun akkuma agartan kana Deesembar 19 seenee jira. Noovembar 19 amma akkanatti as harkiftan jechuudha. Amata kuno amma 18 seenee jira bara 2018 yoo bakka feetan dhayxan jechuudha 15 14 16 jettanii akkaatuma fagoo deemtan haga dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa Sandee Maarchi 15 Agoosti 17 Agoosti 2017 kan poosti godhe kana ka guyyaa 15 barbaada haa jennu 15 irratti yookiin ka 16 barbaada 16 irratti tuqaa jechuudha. Amma kun kayoomiiti ka bara 2017 guyyaa 16 jechuudha. Achi booda okay godha fakkeenyaaf asirratti okay godha. Kunoo amma maaliin godha duuba san booda kajalaa kana hin baddaan godha irratti jechuudha. Amma kunni maaltu naa dhufa ka gaafa san poosti godhe kun akkuma agartan kana waan gaaf san an poosti godhe tunaa dhufa bara 2017 kun ni agartan jedheeti yaada. Waan gaafa san poosti godhe tunaa dhufa jechuudha. Haala kanaan barbaadda waan niimoorii isin keessa jiru jechuudha. Bifa saniin irratti katabattanii barbaaddanii jechuudha. Kunillee baay'ee tokko murteessaadha akka irraa barattan shakkiin qabu. Viidiyoo isinitti dheeressee wantoota biraa kaafan yeroo biraa isinii waraaba. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan tura. Yaada yoo qabaattan komentii jala barreessaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.